Garuu nuti Oromoon gizee gootni keenya nurraa illee wareegaman gabbaanii poostiin goonuu hin maxxansinu maaliif gootare gumaa isaatiin baafadhee maaliif poost godhee rabbo Kamaal Eeboo kan waboo biras Oromoo bal'aa biras kabajaaf jaalatama hedduu qabu lola aanaa sirkaa naannoo Gobeessaatti kan gaafa waxabajjii 10 fi hanga waxabajjii 13 gaggeeffame turetti wareegame. Jaalawwan tokko biroo wajjin wareegame. Kan itti wareegame immoo otuu hidhattoota Shimallis warra gaara galamaatti deemaa jiranii otuu kuffisuu ofiisaa kufee. Lolli naannaa sanitti gaafa san hin geggeeffamne dhugaa jirtu fudhachuu qaban. Goota irra dibanii bira darbanii miti. Kamaal Eeboo goota akkasi dhugaa isaa irra dibanii ukkaamsanii ka'anii bira darbanii miti. Shaneen diina Oromoo shaneen tam qoyaan shanuma tanaa beeku bar. Shaneen tam nuti bar diina aarsuudhaafi bar diinuma aarsuun maqaa isaan nuuf kana ani shaneedha jenna malee shanee bari hin beeknu bar Oromoo shanee hin beeku waraanni adda bilisummaa Oromoo shanee hin beeku yoo gaafatte hin beeku shanee kan beeknu nuti waraana adda bilisummaa Oromoodha kan gargaaraa jiru ilaarraallee. Shaneen kan isin walitti keessanii takkiin immoo isin beeytantu jiran sa'an kan hin beekne kan nuti hin beekne kan ilmaan Oromoo hin beekne kan isin qofti hin beektan qofaatu jiran sa'a. Saniifuu yoo dandeessan warri gabbaatanii boochanii diina nutti koofalchiisaa jirtan yoo if adaba ifitti gootan isin wayi warra takkaa bar waa'ee qabsoo warra waa'ee qabsoo hin beekne warra waa'ee Oromoo takkaatu garagalee hin beekne bakka gizee ganda ta'elaan number 1 inni waa'ee gandarratti tokkoffaadha. Maaliif garuu? Anis odaa tarbiitiif gaafii qaba. Gaafiin anisaaf qabu goonni kun gaafa 10-13 lolli achitti geggeeffame fakkeenya waraana mootummaatiin akkuma isaan jedhan kana nu dhugaa ni beekna gin fakkeenya akka isaan jedhan kana yoo fudhanne eega waraana mootummaatiin wareegame namni kun nama hawaasa isaa biraa dhageettii qabu dandeettii qabu jaalala qabu dhageettii cimaa qabu nama hawaasni akka ija isaatitti ilaallatu keessaa Kamaal Eeboo nama tokko nama beekamaadha. Duuti isaa du'a jaallan kaawwaniitiin waa adda godhe qaba. Maaf gadi bahanii erga gaafasa inni wareegame osoo waraana Abiyyiitiin wareegame waan tokko badha osoo waraana Abiyyiitiin wareegame maa gaafasan gadi bahanii jaalli kun jaala himamuu qabu hawaasa Oromoo jaalli kun akkana wareegamee jira. Ummata Oromoo hirmii buufadhaa maanuun jechuu dadhaba haga guyyaa 19 guutuu hirmiidhaan nu nyaachisanii dubbiinu kokkee isaaniititti huunee jennaan dhugaan gadi baatee dhugaan kaleedhaan dhootee gadi baatee jennaan odaa tarbi'ii gadi bayee haga ibsa kennu inninuu nama waraanni akkamitti budeef akkamitti oolee gadi bu'ee hordofee hubateetiin jedhu ta du'a Kamaal Eeboo maaliidhaaf ammoo yoo ummata Oromootittuu himuu dide maa namoota isatti dhiyaatutti namoota beekama namoota Dr. Kamaal Eebootti dhiyaatu namoota hayyoota ustaazota baay'eetu jira namoota kana keessaan dubbisanii akkana jedhanii maa itti quusuu dhaban tokko naa jedhu. Gootuma gandaaf wareegame naa hima. Goota ani ganda kanan bikka bu'aa jee lola seenee fi gandan lola kana ganda kanaaf wareegamee jee lola dhaqee fi ganduma kanaaf jee kan qabsaa'e na himamee tokkollee. Amma Jawaar Mohaammed Ayyee dhalata Arsiiti dhalataadha malee Oromoo Arsii fi miti kan qabsaa jiru takkiin immoo Arsiidhaa fi miti Oromoo hunda bikka bu'a inni Oromiyaadhaa fi kan lolaa jiru. Hundaatitti boona Arsii qofa osoo hin ta'in. Lammaffaa biltsiginnaan jaallota didiqqaa ajjeeftee gubbaa kanarra miidiyaa irra hafarsiteetiin shanee diina Oromoo ajjeefne jetteetiin viidiyoo waraabdee suuraa kaafteetiin poosti gootu goota jabaa akka kanaa ajjeeftee jabaa akka kanaa wareegdee biltsiginnaa uduu suuraa isaa poosti hin godhin osoo ammoo jechuudha viidiyoo waraabdee jabaa akka kanaa ajjeefne hin jedhin biltsiginnaa irra tarkaanfattii dhugaa dubbadha dhugama jirtu dubbadha gadi qaba biltsiginnaa ajandaa godhattee silaa torbee tokko ajandaa godhattee asirraa hafarsiti kanallee liqimsa. Maaliif ganda qabdi kara gandaa qabdan dubbiin takka giseeti meeqaan nu bilisoomsuudhaaf meeqaan nama nu godhuudhaaf tokkummaa akka cibsinee Oromummaa keenya beenee waliin taanee akka waliin qabsoonee if bilisoomsinu meeqaan lubbuu isaanii qaqqaalii wareegame nuuf dabarsaa jira jechuudha hin beektan isin kana garuu har'a. Dhugaan jirtu garuu akkasii miti gaduma baasaa jaalattanis jibbitanis dhugaan ni hadhoofti gadi baasaa akka kana walii qulqulloomnee garaa nagaadhaaf karaa nagahaa waliin deemuu hin dandeenyu. Dhugaan Kamaal Eeboo yoo gadi baate
karaa nagahaatii fi garaa nagahaa garaa qulqulluudhaan waliin deemuu dandeenya malee dhugaan isaa awwaalamtee waliin deemuu hin dandeenyu. Nama siif jee wareegame, nama si bilisoomsuuf wareegame dhiistee isa faarsu gootummaa isaa faarsuu danda'u qabda har'aati. Gootummaa isaa ati nuuf goota, ati nuuf camaadha, ati nuuf qaaliidha jechuu danda'u qabda. Rahmata isaaf kadhachuu qabda malee akkami gandaa wal qodda seentee as teessee teessanii nyaatanii dhuydanii dibatanii lippistiki qacc fooxaa gubbarraan sittir silkiif dura qaa gootaniituma waan wanni ta'eef ajjeefame maarree astaghfirullahil azim. Jarri asitti afaan lama dubbataa jirti. Nu fakkaattee gadi deebitee harka isiitiin nyaattee kaatee nu walii imimmaan sobaa inni buufamu kun hin fudhatamu. Haa diqqaattu haa guddattu nus akkamiin akka inni wareegame xiqqaattus guddattus quba qabna. Dhugaa jirtu gadi baasa. Dhugaa jirtu barbaanna. Odaa tarbii tuffii goota kanarraa qabu moo tuffii ummata Oromootiif ummata sikkoo mandoo irraa qabu moo maaliif gadi baasuu dadhabani maaliif himuu dadhaban? Wallahi an kan injiru waan walitti qophaa'ee jira waan Oromoo adda facaasuudhaaf humna Oromoo adda facaasuudhaaf qophaa'eetu jira jechuudha. Lafaa hidhatee Oromoo tan adda facaasee adda ciruudhaaf warra ka'ee hidhateetu jira. Warri iyyaa jirtan kun warra Oromoo adda facaasuu deemtani jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf dhiini isaanii isin mararee osoo hin ta'in Oromoo adda facaasuudhaaf kan godhaa jirtan. Silaa dhiini warra har'a wareegamee kun gootonni har'a wareegamee kun dhiini isaanii silaa isinitti dhagaame har'a gabbaatanii warra isaan gandaaf akka hin wareegamne osoo beeytanii isaan ganda bika boonee akka bika san hin deemne osoo beeytanii gabbaatanii har'a gandaa walii qooddanii gandaa waliin arrabsitan ture. Kaadha dhugaa isaa arganii goota kiyyaanaa nyaatu duuti kamalee boo akkana na goote jedhanii mataa gadi qabatan suni gaafa sammaa dhugaa gadi baasuu dadhaban. Goota kanatu goota tuffatamu moo ummata Oromootitu ummata tuffatamaadha moo ilmaan sikkoo mandeetutu ilmaan tuffatamaadha. Goonni kun Oromoo irraa wareegame ilmaan sikkoo mandoo irraa wareegamne gin keessaan nu quuqa keessaan nu dhukkubsa. Akkamiin akka isa nyaatantu nu guba. Dhugaa barbaannaa dhugaa nu baasaa irra dibaa jirti. Irra dibaa jarri irra dibaa jirtu kana hin fudhannu boru isaan dhibaa irra dibaallee dhiisaa. Isinii kan Oromoo adda facaasaa jiru. Gizee waa'een gandaa dhufte lafaa kakaatan gizee hundaa'u. Gizee hunda waan gandaa kana eeggataniituma dhuftan. Bikkaa dhuftanuun beekuun. Oromoon kumaatamaatti dhumaa jira. Oromoon kan takkaa maqaa isaanii dubbanne gootota meeqa ciccimoo meeqa du'aa jira kan inaanuu beeku. Dhugaa jirtu gadi baasaa harki ammoo Kamaal heebboo nyaatameeni harka Shanee nadhii gammadaa nyaattee maarra dibdan. Hima ilmaan sikkoo mandoo ukkaamsitanii taa'inaa isinii ka ukkaamsee taa'aa jiru. Kanaas miira keessallee nan galchina. Gizee gandaa qofa eessaa akka dhuftan arra haadhalattan arra booyi keessaa baatan bikkaa dhuftan hin beeku gizee gandaa ga'ee garuu TikTokiinis Facebookiinis akkas sossaa jechuudha. Afaan bal'aa afaan tortoraa kana keessa nurratti qabadhaan jechuun barbaada. Giiftikoo galatoomii waboon bilisummaa Oromoof dhaabattee hundi ishee Oromoo hin bilisoomti Oromoo daassit kanadha. Kabajaa qabadhaa nurratti qabadhaa. Yoo barbaadde ofii keessan akka kabajaa falmatoota keenyaaf qabadhaa. Waboon afaan isin keessa afaan akka keessan irratti namni afaan akka keessan irratti kan arrabsamu miti. Namni tokko afaan keessan irratti qabadhaa. Hedduu fokkota. Ifiif ragaa walirra ba'aa jirtan. Oromoon nama ajjees, Oromoon nama nyaata jechaa jirtan gabbaatanii. Anna arrabsaa akka feetanitti arraba keessan. Laa qileen seenaa yoo na barbaadan ani maal anna arrabsanii na arrabsuu baattanii waan feetan jettanii dhiistanii ani maakidha. Murattuu ijjannoo qabaan akka keessanii miti. Tol hin jawaan nama ijjannoo qabuwaan nama itti yaadee waa dubbadduwaan. Itti yaadee xiinxalee laalee wanni kun akkamii waa jeeti malee useen dubbadduwaan. Useen dubbaddu akkanuma naa dhufee jee godheen darbuwaan naa dhufee jee akka keessanitti. Itti yaadeetiin dubbadha. Akka keessanitti waan hin taane ustaniitu waan isiniif fakkaate xiinxalee lukkuu fi ruuzaan dubbaddan asirra dhufee. Sirba dhiisii duba gandummaati gandummaa duba sirba dhiisii kanaan jettan gandummaa keessan isinii waliin haa cabacabu. Goota biyyaaf wareegame nuti goota 9 ajjeesee du'eef hin boo'an. An goota 20 ajjeeseef hin boo'u. Dhiifama naaf godhaati waan sirriitti waan beekuuf goota 20 ajjeesee wareegameef hin boo'an dhiifama naaf godha. Goota 20 ajjeesee 9 ajjeesee wareegameef garuu Oromoon hin boo'u. Isin gandatti galaa warri gandaaf bu'aa jirtan.
Maqaa gootaa warri xureessaa jirtan garuu kabajaa ifitti godha. Himboo irratti gumaa isaa nan baasa malee. Goota ajjeesee du'eef hin boonyu nuti. Miskiina akka Hacaaluu waa takka kan beene. Kan ajjeesan sanu shanii ajjeese jaanii fi ajjeesanii ni beeytan gaafa sanillee. Isaan garuu ajjeesaniiti kan du'an jagna jechuudha. Sagal ajjeesanii dura baraa dhageeffadhaa waan hunda. Namni tokko oguu waraana irra jiru oguu qabsaa'u jiru qabsaawaan ni kufa qabsoon itti fufaa maaliif jaami? Aan kufu qabsoon na waliin hin kuftu. Qabsoo siit ol kaasuu qaba. Qabsoo amma isaan irratti wareegaman kana dhaloota amma asii afaan banuu kanaatu kaay galmaan ga'uu qaba qabsoo san. Nuti duba yoo walis seenne ifii wal sakaalle ifii wal xiqqeessine ifii wal arrabsine duba qabsoo isaan irratti kufansani akkamitti isaan bari dhalootaaf nuuf jaaniti bar nuti ifan nu baasuudhaaf jaaniti bar kanaachi dhaabbatan. Kan manaa baan ifii waan nagaa nyaachaa ifii waan nagaa dhugaa afaan banna nuti garuu asii. Waan isiniif fakkaatee dubbatan akka feetan dura rabbii rahmataa godhuu fi ani gumaa isaanan baasa akka mataa kiyyatti. Akkas jechuu danda'u qabdan. Mataa kiyyatti ani gumaa isaanii nan baasa dhugaa isaanii bikkan jiru dhugaa isaanii nan barbaada. Akkana kan jechuu qabdan. Tokko irra kawayyaa'ee hin jiru jechuu. Hundi gabbeeti Oromoon nama nyaattee atis nama nyaattee jechuudha. Ati Oromoo miti. Kan Oromoo irratti harka qabdu ati Oromoo miti. Moo garee isin jaartatu jira na dhibee bar. Garee nuti hin beekne garee nama nyaattu ka isin walii qabdantu jira. Arsii waan ta'eef wareegamee jettan. Arsii bikka hin buu yoomillee Hacaaluu Hundeessaa dhalataa Aamboo haa ta'u malee Aamboo bikka buu yoomillee kan bikka buu Oromiyaadha. Abbaan tokkichu an Harargee bikka buu yoo naani du'e yoo dhugumaan najjeesanii anuu du'e Harargee jeef hin du'u. Yoomillee Harargeef jee hin du'u nagaan an Oromiyaaf jeetiin du'a. Oromiyaaf jeetiin qabsaa jira Harargeefi miti. Yoo ganda bilisoomsina jenne duruu bilisoomne nuti akka gandatti. Dhugaan isinii himaanii dhugaa jirtu jechuudha. Yoo akka ganda wal bilisoomsina inni hundi gandaaf iyya waan ta'eef Arsiinis ganda isii anis ganda kiyya Shawaanis Wallaggaanis akkasitti wal bilisoomne adda ol qoqqoonnaa jechuudha. Garuu kaayyoon keenya sanii mitire. Isin galee miti. Kaayyoon keenya sanii miti. Kaayyoon keenya waliin deemuudha, waliin qabsaa'uudha, wal dhaga'uudha. Akkana malee as gabbaatanii goota murataa barkamaan murataa. Ustaaz wallahi an dinqisiifadhu keessaa isa kan akka dhiini isaa namarare wallahi an namarar qixa Hacaaluun gaafa du'ee sanit na dhagaame har'a jechuun. Garuu hin boore ana asirra dhufe. Jawre ajjeesee du'e waan ta'eef harre dachii lafaa keessa seensee du'e waan ta'eef bilisignaa dhukkee itti kaase. Senegaleemi sanifuun boo angootaaf gumaa isaatiin baasa malee. Kaayyoo inni itti wareegame saniin galmaan gaa malee. Kaayyoon itti wareegame inni uummata Oromoo ifatti baasuudhaaf. Gaafa qabsoo nagayaatis shoora guddaa taphataa ture. Gaafa qabsoo karaa nagayaa sanis shoora guddaa nama taphataa ture jechuudha. Karaa hundaan laaleetii hin baasne taanaan karaa dirree waraanaa dhaqe. Dirree waraanaa namni dhaqe du'ee si jiraachisuudhaaf malee. Maaliif du'aa akkamitti himamee jira. Lola akkanaa ture lola sanirratti kan wareegamanii jechaa jiran. Ifa banuufaa dhugaadha. Gaafachuun keessan dhugaa. Maaliif gaafattanii miti kan naarsaa jiru. Garuu gaafachuu bira kuttanii wal qeeqaa jirtanii wal arrabsaa jirtanii jecha hin taane waan hin jaamne jechaa jirtan jechuudha. Maaliif gaafattanii miti. Dhugaadha ilma sabaati. Isaan sadiinu ilma sabaati. Laayifii gubbaan irraa ni naa kuchisa waan ta'eef hin jaaladhu narra hin bilbilnaa osoo as teessanii jechuudha. Saniifuu kaayyoo isaanii yoo dandeenye galmaan hageenyuuf tokko irra haa wayyaa'u malee gandaan waliin qoodina. Gandaan isaanuu raanfatanii bar gandaan waan Arsii ta'ee fi waan wanni ta'ee fi Musliima ta'ee fi akkana hin jeenaa yaa uummata Oromoo. Maaluma rabbii isin godhe. Yoomuma tokko taane qoy. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduun aaree hedduun gadde. Wanni nama aarsu addunyaa tanarratti Oromoon gisee ifiif walitti kaatu. Oromoon diina isa adda facaasuudhaaf dhufu kana osoo agartuu ifii walii ka deebitu kanaatu na aarsa. Arsii waan ta'eef du'e. Arsii waan ta'eef ajjeefame. Arsii ambar joollee Arsii saayibboota kiyya dhugaan isin hima. Saayibboota kiyya joollee Arsiidhaa kan Harargee keessatti guddatte jechuudha dhalootaan Arsii warra ta'an. Saayibboota meeqan beekan kan dirree waraanaa jiran. Kan wabootti dabalaman yoom ammuma dheenya kan wagguma lamaan
Jawaar Mohammed mana hidhaa jiru kana ijoollee Arsiidha meeqan beekan. Ani akaakoo laman qaba. Fakkeenyaaf anaa isinima. Akaakoo laman qaba. Abbaan kiyya abbaa lama qaba. Abbaa kiyya abbaa biddeenaa Arsiidha. Abbaan biddeenaa jechuun abbaa kiyya abbaan biddeenaa Arsiidha. Ijoolleen akaakoo kiyya amma ijoolleen Arsiidha kan inaan beeku nama hedduudha kan dirree waraanaa jiran. Maaliif duba Arsii yoo dhugumaan waboon Arsii hin feetuun jibbeensa Arsii qabdi yoo jettan maaliif isaan hin duurre gootota ciccimoo wareega meeqa kan kafalaa jiran maaliif walii qabanii najjeesirree? Maaliif walii qabanii najjeesirree yoo akkas ta'e? Akka isin amma xiinxala lukkuu fi ruuzaan deemtan kan waraana adda bilisummaa Oromoo keessa Arsiinis ni jirti, Harargeen ni jirti, Wallaggaa ni jirti, Shawaa ni jirti, kutaaleen Oromiyaa kutaan 11 guutuun ni jirti jechuudha. Yaada akkanaa yaada xiqqaa, yaada zeeroo, yaada duwwaa jechuudha duwwaadha. Yaadni isin deemaa jirtaniin kun Arsii waan ta'eefi, Muslima waan ta'eefi duwwaa, yaada duwwaa, yaada kashlabbee. Warra takkaa waa'ee Oromoo yaadateen hin beekne. Rabbi rahmata siifaa godhuu jechuu dhiisanii karaa gandaati ilaali. Ilkee isaanii tolfatanii, fooxaa isaanii tolfatanii, zanaa jaaniituma dhufanii. Kan siif du'e dukkana keessaa si baasuudhaaf kan si wareegame arra isa faarsuu ati nuuf goota dhugaan akka kiyyatti wallaahi wabillaahi isiniin jaa. Ani dirree waraanaa seenuu taa barana. Ani waboo dabalamuu taa barana. Dhugaan isiniin jaa jechuudha. Dhugaan isiniin jaa. Isinii galee maaliifi jibbeen jira akkaataa ammatti deemaa jiru. Wanni hundi na jibbisiisee jira akka maakitti. Ifiif wal xiqqeessu, ifiif wal irratti duulu. Ni koofaltanii. Nan beeytanii aboo nan beeytanii aboo. Nan beeytan kan sin beeyne sin madaalinii jaa Oromoo. Nan beeytan waan ta'eef nan madaalina. An akka keessanitti yaada xixiqqaan qabu, an yaada guddaan qabu. Akka keessanii yaada miciree kanaan hin deddeemu. Dhugumaan yoo Oromoo wal fixxeewu jidduu dhaabbadhee akka sirna gadaatiin laaluu qaba malee gandaa waliin qootu wallaahi Oromoo loonii seentee jidduu dhaabbadheetiin akkuma laalamanii gabbee Oromoo naasoon an Oromoo ta'e Oromoon qeequ gabbee dhuguman isinii himaa akka kiyyatti dhuguman isinii himaan kuni qaanyiidha kuni dhugaa dubbachuuf hedduu ani wallaahi hedduu natti dhagaame amma jaalloonni sadeen kun wareegamuu isaaniitti natti dhagaamee jira akka maakitti dhugaa nan gadde. Garuu ajjeesanii waan du'aniif dhugaa isaanii waan hin beekeef laalee kaleessa amma galgala waan hin beekne irraa hin haasawuun isiniin jedhe dubbaduu ni beektaa dubbaduu maakii maaliif hin dubbanne maaliif giseetan hin beeku addaan hin barre hin hubanne jeetuunis amma immoo hubadheetin jira sagala ajjeesaniitiin du'an wareegaman du'an osoo hin ta'in wareegaman ajjeesanii bilisignaa haxaayanii wanni ijaan jechuun kuni gootaree dhalootni barabaraan isaan yaadata barabaraan. Isaan gootota barabaraan yaadataman jaboota jabaadha gaafa qawwee qabatee ba'u manaa gaafa qawwee fannifatanii ba'an du'an arra osoo hin ta'iniin isiniin jee bikkata naaf qabadda arraa miti anarra lafaa kee waraana adda bilisummaa Oromootiin seenaa Oromootiyya nageetti yoon isiniin jee duutee jirti maakiin jaafladha maaliif jaalala keessaniif Oromummaa fi Oromiyaaf du'ee bakka hangiseessan gaafa dirree waraanaa seen maaliif du'ee isin jiraachisuuf du'ee ifatti isin baasuudhaaf dirree waraanaa dhaqa malee keekii nyaadhaa bargarii nyaadhaa akka keessanii taa'ee waan fedhe irraa hin xiinxalu jechuu achi dhaqee du'eetiin isin ifatti baasa jeet kan achi dhaqu yoon dhaqeellee jechuu kana kaayyoo fi ijjannoon koo kaniin akka isin bartan barbaadu hundinuu gizee dirree waraanaa dhaqu kana ijjannoon isaatii fi kaayyoon isaa du'ee isin jiraachisuudhaaf malee maaliif du'aa miti akkamiin maaliif du'aadha barka isin jechaa jirtan akkamiin du'uu qaba akkamitti isaantu ajjeese maaliif wal ajjeesan seera kam keessa jira Oromoon akkamiin wal ajjeesa maali shaneen isin jettan guruppii isin qabdantu jira kan nuti hin beekne siit ajjeese sii godhe hacaaluu isintu nyaate kana siitu ajjeese wallaahi rakkatan warra mataan qulfii kana akkanaa miti akkana jechuudhaafu rakkatanii jiran. Dhugaa waa'ee keenya Hacaaluu Hundeessaa waa'ee keenya arra sanuu bilisignaan onnee godhattee waa'ee Oromoo haasa'uudhaaf akka nama nuuf duuluu takka waboo ajjeese shaneen bilisignaa irraa kan du'e OPDO dullatti ijjannoo hin qabne uummata shaaggataa kanarraa dhufe wanni shanee jaamu nuti waraana adda bilisummaa Oromoo beena kan duraanis jiru kan arras jiraatu if duras kan jiraatu. Isini ganam if duras kan jiraatu jechuudha balleessuudhaaf osoo yaaddanii fi baddan
ifiif baddan balleessuudhaaf osoo yaaddanii ifiif baddan ifiif naa isinima arra numaatu gabbaanii waa'ee waboo haasa'uu barbaada ifiif firaasharra ciisee ifiif bargarii fi piizaa nyaati warra ifiifuu dhakaarra rafu warra baala muree baalarra ciisu ummata isaatiif saba isaatiif jee isin maaliif beektan waa'ee waboodha naati isinima anaatu achiifira qaba waboo keessa anaatu nama qaba naaf isinima yoon beenellee waan isaan itti jiran jechuu akkamitti bikka san akka gahaa jiran nyaatanii garaa quufaniiti miti kanarraati gabbaatee akka feete irratti jettu jechuu dhugaani natti itti dhagaama isaanuu gisee akkana godhattan isin Oromoon hanqana yaadani ummata duwwaadha hanqana yaadu aslan ummata duwwaa namni nagee akka keessanii yaadu roobiyaa fi aduu danda'anii warra arra sadeen jaallonni sadeen arra wareegaman kuni roobaa fi aduu amata lamaami kan seene ustaazni roobaa fi aduu kan bosona waraabeessitti dhufu gamanaan dhufu waamee qeegaa Oromoof jecha qawwee qofa qabateetu madaan gamas laala diina sirraa eegaati gisee akkanatti fandis jettee raftu qawwee qabatee diina sirraa eegalaa inni ati gisee akkanatti fandastee raftu jechuu sinigalee gisee akka feenetti gararar jenne qawwee qabataniitu mala waan biraati miti sireen qabanii firaashan qabanii qawwee qofa qabatan duudhaaf ajjeesee duudhaaf hubaddaa Oromoo hubaddaa angizee Oromoon fi wal sakaaltu fi wal seentu dhugaa dubbachuudhaaf nan jibba nin aara akkanatti onneetu na baqeeti jaaladheeti mitkeen akkatti huqadheewu amma faa duugeewu dhugaa dubbachuudhaaf wallaahi hedduu fokkota isinirraa fokkota Oromoo tokko tasgabbeessu osoo danda'u ibidda qabateetti hundinuu gaazana quudhaaf fooloo barbaaduuf laayikii barbaaduudhaaf qoosa gootarra qoosa gabbaa'ee gootarratti akka fedhe godhata fooloo keessanii fi isini marareeti mitinaa isinima maal abbaa keessanii na gootanaan tokkoon sodaadhuan fooloo keessaniif gizee akkanaa fooloon harkattan waan ta'eef gizee wanni akkanaa dhufte fooloo waan harkattaniif namni fooloof jee akkamii gootarra qoosa gabbee akkamii goota wareegame faarsuu fi bikka inni itti kufesan nuti kalmaan ga'uu qabna jee ummata mataan kulfi kan hin beekne barsiisuu osoo danda'u fooloof jee akkamitti ibidda qabatee irratti gaaza naqa warra gaaza naqaa jirtan isin gaaza naqaa jirtan dhugaa anamma tasgabbaa'eeti kan inni dhufe jee akkan dhufu barbaaddannoo ibidda qabatee irra gaaza naqure hundi amma miidiyaan kun akkana ta'e akkana ajjeesan wal ajjeesan Oromoon takkaa wal ajjeestee hin beektu yoo kan nu ajjeesu diqaalaadha arras kan isaan ajjeese diqaalaadha diqaalaa oppidiyoodha kan afaan Oromoo haasoitu kan maalummaa Oromoo hin beekne diqaalaatutu isaan nyaate garuu osoo isaanis ajjeesaniit kan du'an jagni akkas wallaahi an jiruuti yetti jechuu ajjeesee du'uun barbaadu osoon ajjeesiin du'uun barbaadu silaarra osoon ajjeesiin du'an nutti dhaga'ama garuu ajjeesaniit kan boqotan ajjeesanii ani gootummaan natti tolu kan ajjeesee duusan dura osoo waa'ee Oromummaa hin beekin gabbaatanii waan isinitti fakkaate haasoitanii ibidda hin qabsiisina yoo dandeessan ibidda dhaamsuudhaaf yaala namni gandaaf wareegamu tokko illee hin jiru irra deebi'eetiin isinima namni nuti gandaafin ganda ittiin dadadhe amma ganda maarree ittiin dadadhe ganda akkana maatiin barqaati gandi keessa gandi kiyya akkan ganda saniiti ittiin dadadhe malee ganda saniif hin dadanne isin ganda saniif dhalatanii isin gandaaf dhalatanii warri gabbaatanii gandaaf iyyitan isin gandaaf dhalatanii nuti gandaaf hin dhalanne egaa Oromiyaaf dhalanne Oromoof duuna arras boorus jechuu kaayyoo fi jennoon keenya kan isin gandaaf dhalatanii gaaffiidha gandaaf dhalatanii gootaayyee yoo gandaaf dhalatan goota kamtu gandaaf du'e goota kam Haacaaluu Hundeessaa isin himee gandaaf wareegame maaligaa Amboof wareegame Oromiyaati biyya abbaa kiyyaa jee wareegame Amboo jee wareegamne jechuudha Oromiyaa lafa koo abbaa koo jecha wareegame malee Amboo jee wareegamne takin Arsii Harargee namni jee wareegame takka hin jiru hin dhageenyeesi hin dhufus jechuudha gootni takka kan gandaaf wareegame hin jiru gootni takka taati diina isitti dhufe mancaasaa jaa buqqisaa jee du'e malee gandaaf wareegamne hin dhageenyis seenaa katabamees hin jiru seenaa hedduu dubbisaa jira harkaan jira jechuudha seenaa hubachuu dhaburraa kan wanni akkanaa zeeroon akkanaa dhufu jechuudha seenaa if duba deemee ati dubbisa seenaa gootota keessanii maal akka isinii dhaamaa turan
gootonni Oromoo maal akka jechaa turan Google godha. Kan abbaa feetanii Google godha. Dubbisa. Baradhaa hubadhaa. Samboota gisee isiniif gale isiniif gale jechuudha. Hubadhaa dura. Hubachuu dhabuurraa kun kan dhufu. Dogon gartane dhugaadha hubachuu dhabuurraa hubadhaa garuu kan inni isiniin jiru hubadhaa. Wanni godhaa jirtan waan gootonni du'anii wareegaman isinitti gaddan godhaa jirtan. Hacaaluun hin jaaladhaa itti hin jaalattu Hacaalu. Wanni ati godhu jirtu kuni waan Hacaaluun jibbu. Taaddasaa Birruun hin jaaladhaa itti hin jaalattu garuu naasima. Jaarraa abbaa gadaa itti hin jaalattu. Leenjisoo diigaa jette hin jaalattu. Abdiisaa Hagaa jette hin jaalattu. Waan ati godhaa jirtu faallaadha waan ta'eef egaa. Musliima kiristaana waaqeffata takka taanii du'an isaa ilaarra. Muslima waan ta'eef arsii waan ta'eef kan jettan kan isin fiddan kana jechuudha. Takka taanii kan du'aa jiran. Ammas boru ijannoon keenya takka taanii duuna jechuudha. Saniifuu Oromoo if duuba deebi'aati waan godhaa jirtan kana yaada. Ibidda qabataa jiru kana dhaamsa. Dhaamsa nama nuti hin koofalchiisinaadha. Yajjaachuun aganyaachuu jechaa jiran. Waan harka keessanii harkattanii jechaa jiran. Ummanni gabbee dheengadda nu kooflaa turtanii harkattanii kunoo ajjeesne jechaa jiran. Nama ajjeesee boqoteef hin booyina. Gootaaf hin booyan. Isaanii miti Hacaaluudhaaf boo'uu bari hin barbaachisu bar. Hacaaluun bari boo'uu hin barbaachisu bar. Hacaaluun akka nan du'a jee dubbachaa ture. Du'eetiin Abdiisaa Hagaa ta'a jechaa ture. Du'eetiin Taaddasaa Birruu ta'a jechaa ture. Oromiyaaf du'eetiin Taaddasaa Birruu ta'a Abdiisaa Hagaa ta'a jechaa du'e Hacaaluu Hundeessaa. Duba goota ni du'a jee onnee isaa akkasi dhaate saniif ni boochaare ati. Kaayyoo isaa galmaan geessa. Wareega inni ummata Oromootiif dhiini inni Finfinnee keessa dhiiga inni Finfinnee keessa dhangaleessanii dhiiga san baasuudhaaf hin tattaafadha malee akkamii gaddeebee waan akkanaa yaada. Akkamii waan xixiqqoo akkanaa kana gaddeebee Oromoo wal nyaachisa ummata Oromoo. Nuti gizee hunda ifumaaf wal sakaalla ifumaaf wal nyaanna. Waraana siif dhaabbate waraana aduu fi beelaa fi rakkoo fi gadadoo fi waa meeqa guutuu dhaabbatee ciniinnatee achi keessatti akka feete akka hin ta'uu hin dandeessu achitti jechuun waraanni heera seera qabaan baratu seenuu baadhees waa'ee waraana waboodhaa sirriitti hin beeka jechuudha. Saayibootaan qaba gaaniin gaafadha akkamii waraanni akkamii deemaa jirti adeemsi keessan akkamii maal jechaatiin gaafadha jechuudha. Isini galee faallaa deemaa jirtan uummata Oromoo. Waraanni akka adda bilisummaa Oromoon jiru. Waraana makiinaa bitaniitii fi deemanii miti isaan. Waraana garaaf jiraatu miti. Waraana warra khiyyarraan jijjiira jee waraana seenuu miti isaan. Biyya ifirraa jijjiiru. Biyya isaaniitiif jaanii. Du'anii si jiraachisuudhaaf. Du'anii ifatti si baasuudhaaf kan achi dhaabbatan. Duuba ati gizee akkanatti qeessitu. Maqaa gizee akka balleessitu. Arraamit kan wareegaman bara. Akkan dhageetti bulanii jiran eega wareegaman. Bulanii jiran. Garuu ilaa arraa woboon lubbuu qaqqaalii isiniif nuuf anaaf siif Oromiyaa fi Oromoodhaaf lubbuu qaqqaalii isaanii isiniif kannaa jiran. Nuti garuu akka woboon hin duunetti beektan jechuudha rakka amma dubbatan kanatti woboon hin duutu jechaa jirtanii. Maaliif akkamii du'aa? Okay, lubbuu akka lubbuu ati qabdu qabaa bara. Akka ati nyaattu nyaataa. Akka ati dhugdu dhugaa bara. Garuu poostiin godhamarree. Waboo du'e jaanii poosta siif hin godhan akkas barbaaddanii sin. Teessanii fooxaa uffattanii akkanatti qabattanii akkas barbaaddan. Mitire akkasii miti heerri hin fayyadu. Hin ayyamu kunuu kan baase diina. Kunuu kan bee akkamitti akka bee na ajaa'ibu jiran. Maaliifi ni du'an irraallee du'aa jiran. Uummata Oromootiif wareega qaqqaalii kafalaa jiran. Wallaahi laaziim kafalaa jiran anuu meeqan beeka jechuudha. Yoo dandeessan kaayyoo isaan itti wareegaman san galmaan gaha. Warri qabsoo amma baree, warri qabsoo Facebookaa baree fi TikTok irra baree hundi gabbee waraana ijjannoo qabu arrabsuu hin danda'u. Ani Jawaar Mohammadis nan deeggar Jawaar Mohammadis akka lubbuutti hin jaaladha jechuudha. Jaalmarroos akkasitti hin jaaladhan. Lubbuun isaanii dhabe isaan lameenufu kaayyoon isaanii Oromoo bilisoomsu waan ta'eef. Kan bilisoomnu ni bilisoomna. Asiinis ta'e. Isin diina Oromooti moo dhugumaan Oromoo jaalattan. Gizee akkasitti fiddanii boochan jechuudha. Gizee diinni isinitti qooblu. Koomanti Amaariffaa dubbisuu hin dandeessa. Dubbisaamee warri boo'aa jirtan keessa gaddeemaati. Waan isaan jechaa jiran dubbisa. Hanqan danda'uurraa waan hin beekurraa dubbadhe jeetiin abdii qaba. Saniif kana caala dubbachuun
hin barbaachisu. Saniif Oromoo kiyya sinin jaaladha, sinin kabajaa. Dhugaa dubbachuudhaaf Oromoo baay'een isin jaalladha. Akka faamilii kiyyaan isin laala, innaan isin jaalachuu. Garuu isin deebitanii gizee ifiif wal sakaaltan, ifiif deebitanii gizee wal nyaattan, ifiif deebitanii gizee wal xiqqeessitan hedduu takkanatti dhaga'ama. Akka nama tokkotti Oromoon gizee diinaaf kennite. Diina isii arrabsu caalaa gizee wal arrabsitee wal xiqqeessitee bikka harkamuu hin qabnetti gizee harkamtu. Dhugaa dubbachuuf du'ee baduu wayyaa jejjiraa Caaluun Hundeessaa to'an osoo hin ta'in. Saniifuu Oromoo ko waboon isiniif jetteeti kan daggala seentee isiniif jetteeti kan waan meeqaa agartee. Saniifuu yoo dandeessan ibidda qabatu jiru kana dhaamsuudhaaf yaala. Kan du'e goota akkuma gootatti yaadan. Goota isaan bakka. Isaan goota waan ta'eef teessaniif booyaa jiru amma isin irra jirtan kanaaf booyaa. Waan ammatti jirtan kanaaf nuti ifumaaf bu'uu qabna. Isaaniif isaan falmatanii hanqa danda'an waan danda'an karaa danda'aniin akka danda'aniin waan godhaniiti gootummaa isaanii barreessaniiti deeman jechuudha. Nuti ifi keenyaaf aboonyu jechuudha. Kan bikki deemnuu fi bikki dheenuu fi bikka teenyu wallaalle jechuudha. Ifi keenyaaf aboonyu. Isaaniif osoo hin ta'in. Ifi keetiif duuba deebi'aati. Nagaan turaa ulfaadhaa. Isinin kabajaa isinin jaalladhaa nagaan turaa.